Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Egaan hedduun keessan akkuma beektan chaanaaliin kun chaanaalii haaraati. Viidiyoo kana laayik gochuun eegaltan baay'ee na jajjabeessaa, baay'ee na gargaara jecha laayik gochuun eegalaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti barnoota kiyyallee maatii kiyya bira taa'een kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhe. Akka tasaa ta'ee qabxii yuunivarsiitii anaaf dhufee ture. Haa ta'uutii garuu haala irra maatiin kiyya jiranii fi yoonan yuunivarsiitii deeme eenyutu na gargaaree na barsiisa kan jedhuun yaaddoon qabuun yuunivarsiitii deemuu hafeen asuma magaalaa Amboo keessa hojiiwwan garaagaraa hojjechaa kolleejjii yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa digrii koon eebbifame. Abbaan koo barnoota durii nama barate ta'us haa ta'uutii garuu sadarkaa garaagaraa irratti aangoorra waan tureef yeroo umriinsaa dadhabaa dhufu beenyaa sabaasanii. Kana qofaallee otoo hin taane mootummaan biyya kanaa bara jijjiirame hundaatti abbaan kiyya waggaa 2 yookiin immoo waggaa 5 mana hidhaatti dabarsa. Inni kaayyoon koo mootummaa deeggaruu, mootummaaf hojjechuu otoo hin taane ijoollee koo guddisuudha. Mootummaan kamuu yoo dhufe ogummaa kiyyaan hojii na hojjechiisuu danda'u yoo qabaate nan hojjedhaa jedhee nama hojjetudha. Barnoota isaas digrii duriitiin baratee eebbifameera. Bara 1990 keessa carraa barnoota digrii lammaffaallee argatee haa ta'uutii garuu siyaasa leellista jechuun barnootarraa isa deebisanii qeematti isa hambisanii. Hoggantoota siyaasaa hedduu biyya kanaa waliin hojii hojjeteera. Hariiroo guddaas waliin qaba ture. Haa ta'uutii garuu gariin duuti yeroo nyaatu gariin immoo aangootti bahanii aangoo yeroo qabatan mana isaa keessa boolla qotee namoonni bulchaa oolchaa ture. Har'a garuu uumamuu isaayyuu dagataniiru. Beenyaa maallaqa xiqqoo kanfalamuufiin maatii keenya jiraachisuuf yaala. Haa ta'uutii garuu beenyaa maallaqni inni argatu maatii keenya jiraachisuu miti, ofii dhukkuba yeroo yerootiin isa qabuufuu gahuu hin danda'u. Ana waliin ijoollee 4 haadha koo waliin godhateera. Anis dubartii hangafaa jalqaba ta'ee dhaladheen dhiphinni, gidiraan, sodaan, raafamuun jireenya kootti natti baay'ate. Lafa kanarra hojii dubartiin hojjettu kan jedhame hunda hojjechuuf yaaleera. Keessumaa immoo yeroon barnoota digrii kiyyaa baradhu baay'ee gatii kaffalaan ture. Maallaqa argachuuf wanta nan hin raawwanne hin jiru. Sababiin kana hunda godhuuf immoo ofii dheebottuu maallaqaa ta'een otoo hin taane mana keenya keessa wanti nyaatamuu fi wanti dhugamu waan hin jirreefi. Abbaan koo lafa maatii isaallee ofii miindaa waan na qabuuf yeroo dargaggummaa isaa dhiiseera. Amma immoo dhala isaaniif qooddataniiru. Haati koo abbaan kiyya miindaa waan qabuuf hojii tokkoyyuu gadi baatee hojjechuuf yaaltee hin beektu. Waanuma abbaan koo fide bilcheessitee mana keessatti nutiin nu guddisti. Akka har'a magaalli Amboo nagaa taate miti. Kaleessa waraanatu guutee ummannis mootummaa gidirsaa, mootummaanis uummata gidirsaa baratti turetu ture. Maarreeyanis bara kana keessa lola jalaa baqadheen dafeen gara mana kiyyaatti gala jedheen otoon fiiguu namoonni meeshaa hidhatan na qabanii mana namaa jalatti 2 ta'anii na gudeedanii ulfina koo kan narraa fudhatanii. Sana qofaan kan dhaabbate otoo hin taane guyyaa biraa mana keenya na waamuu dhufanii abbaan kiyya gaditti bahee hin jirtu jedhee deebisnaafiin balbala irratti abbaa koo daakuu godhanii caccabsanii naaf deemanii. Ofiiyyuu duruu giddii socho'a, isaan immoo kanarratti naaf dabalanii. Akka rakkoo gudeedaan kun narra gahe guyyaa biraa haadha kootti dubbadhe. Yeroo kana isheenis ati dubartiidha, dhiirri si bira gahee jedhamee dhagahamee jennaan jireenya kee borii irratti dhiibbaa waan qabuuf hanga dandeesse icciitii kee kana nama tokkotti iyyuu hin dubbatiin jettee na gorsite. Anis icciitii koo anadha jedheen beeksiseen hin beeku.
baran yuunivarsiitii Rift Vaalii seenee maatii kiyya jiraachisuuf jedheen buddeen mana namaa tolcheera, giroosarii kaaffee keessa dalageera, uffata namaaf miicceera. Isa dhumaarratti kan hin miidhame immoo barsiisaa kolleejjii keenyaa fi yuunivarsiitii Amboo barsiisu tokkoof nyaata, uffata fi hojii mana keessaa hojjechuufiif qacarameen sin jaalladhinaan jedhee natti siqee waggaa tokko guutuu jireenya ijoollummaa koo erga natti taphatee booda gaafa daa'imni gadameessa koo keessatti hafu harka koo miilla koo jedhee mana sana gadhiisuun booddee irratti immoo barnoota digirii sadaffaa barachuuf gara biyya Niizerlaandi jedhamtu akka deemeen dhagahee. Ulfi kiyya fagaatee waan hin turreef yoon da'e rakkoon maatii koo irratti qabu dachaa gochuudha jedheen baatii 4 yeroo inni guutuu ofirraan baasee. Kanaanis baradheen nan xumure. Ergan daa'ima gadameessa koo kutii baasee garuu nageenya sammuullee ofiif nan dhabe. Dur waa'ee ulfina koo irratti akkuma dubartii kamiyyuu baay'een of eeggadha. Yeroon kana godhee booddee garuu daa'imniyyuu na keessaa baheera. Cubbuu sakaaniif nan sodaadhamoo jedheen guyyaas ta'e galgala kanfalee nama na waliin ciisuu barbaaduuf waliin ciisaa tureera. Gochaa kana garuu kanan raawwadhe eebbifameen hojii dhabeen hagan hojii argatuti baatii 8 fi akkanatti jechaan yeroo dubbatamu yookiin immoo barreeffamu waanuma baay'ee salphaa fakkaata. Haa ta'uutii garuu maallaqa qarshii 50 yookiin immoo 20 yookiin immoo 100 argachuuf abbaan maallaqaa wanta godhi jedhe hunda hinuma raawwadha. Kanaan otoon jiruu baatii 8 booddee hojiin argadhe. Mindaan kiyya xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu hojii xuraa'ummaa kanarraatii naqamuu danda'e. Guutummaa guutuutti rabbiin kadhadheen ofirraan dhaabe. Duras jaalladheen barbaadin hojjechaa jira otoo hin taane haatii fi abbaan koo obbolaan koo beela'anii haga bu'u akka hin duuneefi. Ergan hojii kana qabadhees maalummaa koo nan jijjiire. Dubartii waan nan ta'eef of qabus nan eegale. As achi otoon jedhiin baatii 4 dargaggeessa jaalalaan waliin dabarsine waliin gaa'ilas nan dhaabbadhe. Dargaggeessi kun konkolaachisaa boba'aa yookiin immoo gaazii Jibuutiirraa gara Amboo Naqqamtee Shaambuutti nama fe'ee fidu eenyummaa koo duraas gonkumaa nama hin beeknedha. Maarree turtii baatii 4 gaa'ila dhaabbannee waliin jiraachuu eegalle. Ani gaa'ila sana kan hin barbaade gaa'ila dhaabbachuu qofaaf otoo hin taane guyyaadhaan baatiidhaan maallaqa gaarii akka argatu waan natti himeef tarii maatii kiyya rakkina jirani keessaa nan baasa jedheen gaa'ila kana dafeen fudhadhe. Yeroo sanatti maallaqas waan qabuuf bifa gaariin magaalaa Finfinneetti na fudhatee bakka hiriyoonni isaa argamanitti hoteelatti na fuudhe. Kanaan gara Ambootti deebinees jireenya keenyatti fufne. Hojii kiyyas hojjechaa maatii kiyya gargaaraa mana abbaan manaan koo naaf kireesse keessa jiraachuun eegale. Si'a kanatti ture naannoo baatii 7 maatii koo yaaddoo kamirraayyuu hambiseen maallaqa inni naaf kennu walakkaasaa isaan daaruun nyaachisuun obaasuun mana keessa wantoota tokko tokko jijjiiruun jijjiirama aadaa argisiisuun eegale. Innis yeroo boba'aa fidee dhufu anaafis maatii koofis uffata, moobaayilii wantoota garaagaraa nuuf fidee dhufa. Kanaan akka rabbi na boqochiisettis yaaduun eegale. Haa ta'uutii garuu gammachuun koo kuni baatii 7 ol hin dabarre. Abbaan manaan koo boba'aa fidee Jibuutiirraa Itoophiyaa seenee Direedawaa kutee Awwaash ga'uuf naannoo kiiloomeetira 20 yeroo hafu Affaaronni konkolaataa isaatti dhukaasa bananii yoon dhaabe lubbuu koo na balleessu jedhee xiyyiitiidhaan miilli isaa rukutamee otoo jiru du'uun kiyya hin oolu jedhee konkolaataa wal gotatu saffisaan oofuun jalaa miliqse. Konkolaataan jalaa miliqus ofii garuu miilli isaa rukutameera. Gargaaraansaa battaluma harkaa fuudhee Awwaash seenanii hospitaala seenee. Kanaan gaddi jireenya kooti dabalamuu eegale. Waa harkatti qabatee daangaa biyyaarraa konkolaachisaan nuuf dhufuu eegale. Si'a kana garuu dhukkubsataasaa deemuu kan hin dandeenye baatanii naa fidanii. Haadha manaa isaatii wal'aanuun koo dirqama. Wanta mana keessa jiruun waan qalamu qaleen waan bitamu biteen abbaa manaa koo wal'aannachuuf na yaale. Haga baatii 2-3 har'a bor naaf fayyee gara hojii isaatti deebi'a jedheen abdiidhaan eegaan ture. Haa ta'uutii garuu jireenya dhala namaaf safuudhaatii miilli isaa irraa cituu qaba jedhanii yeroo kana inni gonkumaa miilli koo tortoree waliin hin du'a malee narraan citu jedhee didee baay'ee dhukkubsatee baay'ee dhiphatee halkaniif guyyaanis carraa kootti boo'een baatii 7 erga waliin hin ture booda jireenyi
gara duraa dudduubatti deebitee kan duraan olitti nutti haa'uu eegalte. Kanaanis dubartiidhaatii kanan bultii kiyya dhaabe maatii kiyyaaf jedheeniitii dhokadheen hojiin dur yeroon hojiin dhabeen jalqabe maallaqaan hoteela ciisuu nan eegale. Sababiinsaa si'a kanatti kan ani jiraachisu mana koof mana maatii kooti. Meeshaa mana keessaa binne hunda dabareedhaan baaseen gurguree itti jiraanne. Maallaqni immoo ni dhuma mitiire gaafa dhumummoo waan hin fuudhuun dhabe. Mindaan kiyya baay'ee xiqqoodha. Kan abbaa koo qoricha isaarran dabartu filannoon ani qabu hojii dabalataa hojjechuudha. Abbaan manaan koo konkolaachisaa waan ta'eef magaalaa Amboo keessaa namni san beekne hin jiru. Hojii kiyya arganii ani jalqabeen torbee lamatti dhufanii timanii. Yeroo kanatti abbaan manaan koo baay'ee natti dheekkame. Yoo dhabne yoo rakkanne daandii irratti baanee kadhannallee malee akkamittiin hojii kana hojjettaa anaaf si gaa'ela akka dhaabne dagattee jedhe na gaafate. Yeroo kanaanis aariidhaan dhugaa keessa koon dubbadhe. Jalqaba irratti kan si fuudhe maallaqa qabda jedheeni. Maatiin koo akkuma argitu homaa hin qabanii. Amma atis dhukkubsattee hojii malee erga teessee baatiiwwan hedduu lakkaa'amaniiru. Wanti nyaatamu wanti dhugamu mana keessa hin jiru. Mindaan argadhu kanaan mana kiraan kaffalamoo qoonqoo kee hin danda'amoo kan maatii koo hin danda'a jedheen deebiseefi. Yeroo kanannis firoottan koo dhufanii yoo na fudhatan yoo na fudhachuu didaniif immoo jabinni koos dadhabinni koos harka rabbiirra waan ta'eef daandiitti baheen jiraadha jedhee mana naaf gadhiisee deeme. Anis baay'ee rakkadheen dhukkuba isaattillee nuffeen waan nan tureef koottu deebi'i gaa'elli keenyi ni diigama maaloo jedheen takkaafuu isaan kadhanne. Ulee lamaan qabatee dhokkolu qofa qabatee gara magaalatti bahee bakka liistiroo taa'uu eegalee. Kanaan anis meeshaa hafte firaashii fudheen gara maatii kootti deebi'ee. Maatiin koo lakkiyaan dhala keenyaa bultiin akkana miti. Yoo fayyees yoo fayyuu baates hanganni lubbuun jirutti waliin ta'ii namarraa toon taane rabbirraa argattaa jedhanii na kadhataniiru. Yeroo kananis duras jaalladheen ittiin seennee dhukkubsataaf dhukkubni abbaa kooyyuu nu gahaa jedheen isaan dide. Kanaanis dalagaa kiyyaan jijjiirraa magaalaa Finfinneetti gaafadheen battalumatti naaf milkaa'e. Bakka kanatti namnis hagas mara nan beeku mitiire maallaqa argachuuf akkan barbaade ta'uun eegale. Jireenyaan jalqabes ittan fufee sadarkaa bareedina kiyyaas dabaluun hojiin hojjedhu dhaabeen hoteela gurguddaa keessatti namoota gurguddaan maallaqa gurguddaan affeeramuun eegale. Maatii koodhaan buleen mindaan koo haga kana galee kanaan booddee rakkattan jechaa mooraalii kennaa fi waggaa 2 jireenya qananiin jiraachise. Haa ta'uutii garuu maal haa godhu? Barri 2014 yeroo jalqabu fulbaana 3 haati koo boqote. Sadaasa 5 baatii 3 booddee immoo abbaan koo boqote. Yeroo kana ture maraachuuf fedhii kan hin godhadhe. Kana ni dhama'u gaa'ela koo kan hin diige haatiif abbaan koo hin rakkatiin hin beela'in jedheeni. Haa ta'uutii garuu dabareedhaan na jalaa dhumanii abdiin jiraachuu koo duwwaa ta'e. Sanarratti namni maqaa meeqanaaf qaba? Hoteela bartee abbaa manaa ishee hiikte naan jedhu eeyyeen dhugaadha. Haadhaaf abbaa koof jedheen abbaa manaa koo hiike. Haa ta'uutii garuu akka ani yaadinaaf hin taane. Obboloonni koo dubaraas dhiirris hojiin ani hojjedhu waan hin jaallanneef hojii mataa isaanii jalqabaniiru. Dhiisi hojii kana hojjettee haadhaaf abbaa keenya hin jiraachisiin otoo siin jennu jiraachisuuf jettee kunoo du'aan isaan geessee duuti isaanii nama gammachiisu yoo jiraate si'idhaa kan namni siin jedhe kan hin dhageenye jedhanii naaf deebisanii. Ani garuu barnoota kutaa 10 yeroon baradhu irraa kaasee obbolaa koo maatii koo gargaaruuf maqaan ani hin baanne lafeen ani hin cabsine hin qabu. Du'a maatii koo boodee obboloonni koo kana naaf deebisanii. Kanaan anis gara Finfinneetti deebi'een hojii makana xiqqoo erga hojjedhee booda hojii dhuunfaa koo banachuun qaba jedheen mana kosmootiksiin banadhe. Haa ta'uutii garuu waggaa muraasa keessatti doodiraantii, shittoo, dibata, urgooftuu garaagaraa biyya ambaatii fidee gara biyya keessaati kan raabsani keessaa tokko eenyoo ta'e gaariidha. Abbaa manaa koo miilli isaa okkolaa ulee tokko qabatee yeroo yartuu keessatti sadarkaa kanarra ga'eera. Waaqayyo rakkina kanaa olii keessaa akkana dabarse sitti meen ture na dhaga'uu didee gaa'ela keenya diigdee jedhee natti dubbate. Ega xiqqoo naasa'ee booda ammoo maalirra jirtaa jedhee yeroon gaafadhu kan namni gate waaqatu kaasa mitiire waaqti nama naa ergee namaan na kaasee gaa'ela dhaabbadheen daa'ima tokko godhee jira. Caba koo waliin nama na jaallateen qabaa jedhee naaf deebise. Bakka meeqatti akkam bade amma sirriitti naaf galee gara mana kootti deebi'een guyyaa kana of ajjeesuufillee summii bitadheera. Haa ta'uutii garuu ofiifoo
akkaaf jedheellee hin jiraanne namaaf jedheen maaliif ofina keessaa kaleessa kanan jiraadhe maatii koo fi har'ammoo tarii rabbi carraa yoonaaf kenne mataa koof hin jiraadha jedheen summiin bite deebiseen hantuutaaf hin kaa'e. Jireenya koo otoo hin taane jireenya abbaa manaa koo waan tokko natti hime. Rakkatee jennaan manatti isa jibeera. Gaafa qabu garuu maatii koo waliin jaalladheera. Inni cubbuutti seenuu keerra daandiitti baanii yoo jiraanneyyuu rakkoo maal qabaa kan nama argoo waaqayyoodha jedhe natti dubbatee ture. Ani immoo yaada isaa ta'u kaayyoo daandiitti baanii jiraachuu hin qabu. Daandiitti baanii jiraachuu otoo hin taane maatiin koo daqiiqaa tokkoofuu akka isaan beela'an hin qabu. Haa ta'uutii garuu waaqayyo eessa keessatti akka inni nama argu nama hubatu irraan baradhe. Maatii koo jiraachisuuf karaa sirrii muraasaa karaa dogongoraa hedduu irra deemeera. Haa ta'uutii garuu rabbi kan jaallateen ni eebbisa. Kan jaallateen immoo yoo fedhe ni abaara mitiire. Ani warra eebbifamanii keessaa otoo hin taane warra abaaramanii keessaan ta'e. Rabbitu jalqabaan abaare otoo hin taane hojii kootu na abaarsise. Addunyaa kanarratti qabaachuun, dhabuun, sooromuun, hiyyoomuun, fayyaa ta'uun, dhukkubsachuun naanna'ee manu gahaa. Ani garuu obsa dhabeen ammuma yoonaaf ta'e malee jedheen kanan har'a nyaadhuuf kanan har'a dhuguuf qaama koo dabarsee kenneen kanan jiraachuufiif yaade maatii koo haadhaaf abbaa koo nan dhabe. Bultii koos jireenyan dhaabes nan dhabe. Obbolaan koo waliin hin dhaladhe illee na jibbanii. Hammeenya cubbuurraa kan argamu maallaqa yeroof nama gammachiisu dhuma ofii balleessu. Obsa gaarummaarraa immoo kan argamu dhabinsa dhuma namaa bareechuu. Kan ani filadhe hammeenya cubbuudha. Isin immoo obsaa fi gaarummaa filadhaa. Egan kana hundumaa ta'ee booddees gaa'ela dhaabbadheera. Haa ta'uutii garuu gadameessi kee daa'ima qabachuu hin danda'u jedhame. Gaabbii irratti gaabbii dabaladheen fayyaa jiraataa sammuun dhukkubsataa ganamni isaas galgalli isaas naman tolle ta'een jireenyuma haa ta'u waanuma namni jiraatuuf nan jiraadhaan jireenya abdii kutaa jiraachaan jira. Ana obboleettii keessan jiraattuu magaalaa Finfinneeti. Ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftootaa qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatis waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada bareedaa jajjabina ta'uufi danda'u komentii jalatti qoodaafi jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.